Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Mallasa Dirribsaati. Jilli qondaalota olaanoo Koongireesii Federaalawaa Oromoon durfamu baha Oromiyaa daawwataa jira. Jilli durataa KFO Profeesar Mararaa Guddina, durataa Taanaa Obbo Baqqalaa Garba, miseensa haaraa KFO Jawaar Mohammadii fi aangawoota olaanoo biroof keessaa qabu jiraattota magaalaa Ciroo fi naannoo ishee waliin mari'atee jira. Profeesar Mararaa Guddina wayituma kana uummata Oromoo cunqursaa jalaa baasuuf qabsoon taasifamee firii argamsiisuudha dubbatanii. Barri kun maalinni? Barri kun bara murteessaadha. Barri kun maalinni? Waggaa 50 qabsoon Oromoo deemaa ture. Waggaa 50 bu'aa bahii qabsoon Oromoo keessa seene. Keessaa bahe. Dhufee har'as gaheera. Barri kun bara bilisummaati jedha. Barri kun bara bilisummaati jedha. Barri kun bara bilisummaati jedha. Obbo Baqqalaa Garba gama isaaniitiin seenaa fi eenyummaa Oromoo dhaloota har'aatii fi ga'uu fi abbootiin qabsoo cimaa taasisuu dubbatanii jiru. Afaan keenyaan akka barannu, akka ittiin dubbifnu, akka ittiin katabnu namoota tokko jedhanii ija nuu banan keessaatii tokko kanneen akka Dr. Muhammad Rashad faa dhalataa biyya kana ta'uu isaaniif itti boonnatti gammanna. Tintaalani siyaasaa fi miseensi haaraan KFO Jawaar Mohammad immoo qabsoon Oromoo akeeka sadii qaba jedhe. Ummanni Oromoo isin jechuun waggaa 50 irraa kaasee qabsoo kana gaggeessaa yeroo turtanitti akeeka sadii irratti hundooyineeti. Kunis eenyummaa keenyaan osoon qaanfatin, osoon dhiibamin, osoon tuffatamin boonnee ka ormaas kabanyee jiraachuu tokko. Akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo kan lammataa qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha jechuudha. Akeekni sadaffaa mootummaa ifii filanneen aangawoota ifii filannee eebbifnee ol baafneen malee ka ormi takka ifii dhufee qawween nu bulchu akka sirna naftanyaatitti takkaa'u jallaa nu keessaa baasanii nurratti poostaadhaan gad ergan akka zamana wayyaaneetitti buluu diddaadha jechuudha. Kanaafuu qabsoon abbaa biyyummaa Oromoo, qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf godhamte, qabsoon bilisummaa Oromoo goonfachuudhaaf godhamaa turte, Oromummaa teenya deeffannee jaarrannee qabeenya teenya irratti abbaa taanee mootummaa ifii filanneef seera ifii tumanneen buluudha. Akkasii miti gerroo. Uummanni injifannoo wareegama qaaliin fidatee filannoo baranaatiin bilisummaa haaraa fi of qopheessuu qaba jedhee jira Jawaar Mohammad. Warra humnaan nu bulchuu barbaadu ofirraa fonqolchineemi. Warra eenyummaa teenya nu keessa cabsuu barbaadu akka ittiin qaanfatu barbaannu ofirraa cabsinee alaabaa teenya ol qabanneemi. Amma takkatu hafee jechuu. Takkaan hafte maali? Mootummaa nuu ta'u fedhinnaa teenyaan quba keenyaan keessa kanuu ta'u ka eebaayyoo fi abboodhaa qabu ka manguddoon teenya eebbifate ka qeerroo keenya wajjin barate ka qabsaa'ee miidhaa gabrummaati fi mi'aa bilisummaa beeku waan taananii yaadattaniimi. Ijoollee qaqqaalii nu biraa kuftanii beeytaniimi. Ilmaan eela mootii miti isin. Mootummaa nuuf ta'u bakka bu'oota nuuf ta'u ka alagaan isiniif taaja'u osoo hin taane ka poostaa harka kaanii koobraan gadi ergan osoo hin taane ka
Kanu geessan bigile filachuudha qabna jechuudha. Uummanni nama isaaf ta'u filataa adeemsa dimokiraataa hordofnaa jedhe Jawaar Mohammad. Filannoo itti aanu kana keessatti wanni nama murteessan tokkoffaa harki anna bare doonii socho'anii sagaleen Oromoo abatanii hidhatamu akka hin hidhatamneef tokkummaadhaan qabbooysanii jaaramtanii eeguudha qabdan tokko. Lammaffaa sagaleen Oromoo foon isaatti miti qircaatti hin cicciramu akkasiimi. Kanaafuu hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromootti amanan warri uummata biitii kabajaa qaban bifa sagaleen Oromoo hin hiramne bifa sagaleen Oromoo hiramee abbaan akka miidhamee hattuu ol hin baanen gamtaa tokko jalatti dorgomuudhaan qophii qabanii jechuudha. Isinoo maal godhuu qabdan? Isinoo maal godhuu qabdan? Chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Chirichaaroo jumlaa malee chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuudha. Kanaaf ji'ootaas deeman kana keessaniini nama isinii ta'u manguddoo ta'e isa wajjin abbootii gadaa wajjin aalummaan biyyaa wajjin gattaati nama kanaan nuutaa ilma kanaan nuutaa intala tanaan nuutaa jaati jaarmaalee siyaasatti ollee ifadha. Jilli qondaalota KFO jiraattota magaalaa Hirnaa waliinis kan mariate yommuu ta'u magaalota Hararii fi Diree Dhawaattis marii wal fakkaataa taasisuu fi kaayeffateetu garasitti qajeele. Saamicha lafa Oromoo irratti raawwatamu maqsuun ijoo dubbiitii jedhe addi bilisummaa Oromoo. Addichi magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti waajjira isaa banatee jira. Caaltuu Safoo dabalatasaa qindeessiteetti. Filannoo baranaa irratti hirmaachuuf boordii filannoo Itoophiyaa irraa heeyyama kan argate dhaabni adda bilisummaa Oromoo magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti waajjira banachuu eegalee jira. Haaluma kanaan adda bilisummaan Oromoo waajjira isaa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadhiitti sirna ho'aa ta'een saaqqatee jira. Sirnicha irratti kan argaman miseensa gumii shanee gumii sabaa kan ta'an obbo Ibsaa Naga'oo ummanni Oromoo barootaaf eenyummaa isaatiin sirnoota gita bittaa nafxanyootaan dararaa hedduu keessa darbee jira. Kufaatiin sunis deebi'ee akka hin dhufneef ummanni Oromoo yoomiyyuu caalaa yeroo ammaa kanaatti tokkummaa isaa daran cimsu akka qabu dhaamanii jiru. Yoo gabroomes walumaan gabroomu, yoo bilisoomes walumaan bilisoomu. Akka biroottis immoo yoo diinni itti dhufes aabaa'ummaan qofaan hin du'u, KFO'ummaa qofaan hin du'u, dhaaba maqaa birootinis hin du'u barbaadamee jechuudha. Akka Oromootti du'a malee kanaaf Oromoon kufnaan waliin kufa, Oromoon kaanan waliin ka'a. Dhaadannoo keenya Oromummaan kufne Oromummaan kaana jedhuun paartileen Oromoos walitti dhufanii waan saba Oromoo fayyadu gama hojjechuutti fuulleeffatanii jirus jedhanii jiru. Askaluu kana wanti godhaa jirru gama filmaata kanaatti kan deemnu Oromoon dhaabonni Oromoo wal hubannoota gaha uumuudhaan ummanni keenya tasgabbaawee tokko ta'ee humni isaa yookaan sagaleen isaa akka qoqqoodamne godhu irratti fuula deeffannee jirra jechuudha. Mariin kun baatii 8 adeemaa jira. Dhiyootti hin goolabama. Magaalota Oromoo leellistoonni sirna nafxanyaa itti heddummaatan keessatti abbaa biyyummaa uummata Oromoo deebisuuf paartileen siyaasa Oromoo gamanumaan kutannoon hojjechuu akka qabanis ibsanii jiru. Naannoo filannoo adda addaa daataadhaan laaluudhaan irra aanuuf deemnaa jechuudha. Fakkeenyaaf asallaa magaalaa gurguddaa warri kaan keessa heddummaatu kana keessatti yoo kan wal dorgomnu ta'e isaantu mo'aa jechuudha. Kanaaf barcuma federaalaa kan Oromiyaa keessaa 178 kun gama birootti deemuu waan danda'uuf of dandeenyetoo barcuma kana tikfachuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha jechuudha.
Qondaala adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Daawud Abdataa Gamasaanitiin weerara lafaa seeraan ala ta'een magaalaa Finfinnee naannoo Amaaraan wal quunnamsiisuuf shira leellistoota sirna nafxanyaan deemaa jiru fashaleessuu keessatti ummanni Oromoo magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii itti gaafatamummaa sabaa akka qabu dubbataniiru. Keessattuu karraaloo kanarratti naannoo Xaafoo kana keessatti magaalaa Laga Xaafoo kana magaalaa Finfinnee fi naannoo Amaaraa waliin quunnamsiisuuf qaamni sadii wal qindeessee waan kanarratti bal'inaan hojjechaa jira. Tokko dallaalota warruma isin keessaa ba'an lafa keessan alagaatti dabarsanii warra gurguran yoo ta'u, lama sirnuma biyya bulchu keessa dhimma kanarratti halkaniif guyyaa kan hojjetamtu jira. Ka sadaffaa alagaa qarshiidhaan lafa keessan sirraa fudhachuuf wal gurmeessee wal ijaaree lafa keessan saamaa jirutu jira jechuudha. Kana bifa qindaa'een irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Sagantaa kanarratti qeerroo qarree fi jiraattota magaalattii dabalatee namoonni hedduun argamanii jiru. Magaalaa Adaamaatti sabboonummaa Oromoo irratti aggaamii cimaatu jira jedhan jiraattonni magaalattii. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennanii haalli magaalaa Adaamaa keessa jiru jijjiiramuu qaba jedhanii jiru. Muhammad Siraaj dabalata qaba. Magaalaa Finfinneetti aanee magaalota gurguddoo Oromiyaan qabdu keessaa takka magaalaa Adaamaati. Magaalaan Adaamaa tan yaa'in caffee Oromiyaa keessatti taa'amutuun shurufkaa yookaan foolii Oromummaa kan qabne dubbatan jiraattonni magaalaa tana. Hoggantoonni magaalaa tana bulchanis sabboonummaa Oromummaa kan qabne OMN itti himan. Waan Oromummaa ibsu baadhatanii yookaan makiinaa irratti maxxanfatanii deemuun sodaa akka ta'e dubbatan. Adaamaan tuni magaalaa Oromiyaa jedhamtu tuni shamte bukoo jechuun isa atalaa fi waan waliin makame jechuudha. Isa ajaa'usa magaalli Adaamaa akkasitti ajoofte. Kan sabboonummaa qabu, quuqama Oromoo qabu, Oromoodhaaf kan dubbachuu barbaadu gaafa inni ji'a lama ji'a sadi hojjetee waan takka biyyaa fooyyessee uummataan wal argee uummanni itti gammadeetiin hin jedhu iddoo sanii kaasanii kabiraa fidan. Sunis sabboonummaa Oromoo qabates sunis gaafa inni ji'a lama sadi hojjetee rakkoo uummanni nuu fooyyessa jedhee uummanni itti gammadu innis ni ka'a. Warri suuraa Jawaar Mohaammed maxxanfatee deemu gubaan irratti dhiyaatte. Namoonni ni ajjeefan, bajaajin ni gubat, balaan kun ni liqinfatame. Warri gaafa sanirraa oolanii jedhan suuraa Jawaarillee irraa buqqifatanii daarii qabatutti deebi'an. Suuraalee Oromummaa ibsan caalaa sirna nafxanyaa leellisan akka mul'atan himanii jiran. Uummanni Oromoo magaalaa Adaamaa keessa jiraatu sabboonummaa Oromootiif xiyyeeffannaa kennuu qabaa jedhanii jiran. Maxxansaan duraan suuraa bakka alaabaa irratti ilaallu, fakkii Jawaar irratti ilaallu, har'a baay'inni bajaajota walaalti gabbaatee arguu dandeessa. Asiyoች የአባቶቻችን ታሪክ እንደግማለን ወረ ጀዱቱ ለተፈቴ ዴማ ጀ ኩን ሰልቤነ ብየ ከነ keessatti itti yaadamu qaba. Paapillaan agarrus baay'ee nu gammachiisne sabboonummaan Oromootu badee dadhabsiifamee jennaan wal gurmooyne haala jiru namni hunduu sabboonummaa ofii agarsiisee wal bira dhaabbatee akkanatti hojjetee sabboonummaa kana itti agarsiisee wal qabatee tokko sabboonummaan jiru afaan ofiitiin sabboonummaan afaan irraa ka'a. Mana keessatti sabboonummaa